dhufe jaarsa jaartii guyyaa takka roomaantikiidhaan gadi nama hin baane. Baram isaan malee suuraa kaasuudhaaf yoo goliin gadi baate homaa rakkoon qabu bar haala seenaatiif asliidhaan hiriyoome jechuudha. Isaan malee kaameramaan illee taatee yoo faana gabbaate qilleensa fudhatta. Warra romantikii dalagutti heerumi kaabiitti nu dhaqqabu dulloota fuura nu ta'u. Akkamitti warra romantikii faana deemanii hinaafa rakkoon keessan ta'e gaayis. Asii warra romantikii dalagutti dhiyaachuuf ni hinaafa nama fedhii qabu. Dhufee isaanitti dhiyaadde ammoo wala romantikii wala jinni wala maalii bakka. Maa nutti ni naaf ture? Maal argee hinaafa waan takka argee ni naafne. Jabanaa gurraatti jidduu teessan teessee buna dhuddansan malee maal arge jidduu teessanitti abaabaa takkan argu. Qubee hin argu wal haroomsuun hin jiru. Qeensa walirraa muruun hin jiru. Haadha faate haadha seena kootu qeensa sirraa muree haadha faate hinaafsisa. Na hinaafsee jaarsa jaartii roomantikii. Hinaafsan jenne isillee ka sagaleen dhageenye sagaleen dhagayamti barlaan. Apa ini nafsu? Sila dubarti tak dubarti marah farsa. Kau tu kan nanti racikan dia harapan ini nafsu. Sinta jira kau mata romantikin beden kita narap saja. Hah? Ati maa irratti hin fuutu jedha bar maa irratti hin fuutu jedha bar ammoo dubar arrajaali qawwaamuu lalannisaa jedhan gisee jaarsi keessan isin waame buddeenillee ibiddarra jiraannaa dhiisii fuuttuu jedhama jechuudha achi garraa santeetti achi si ununnitu dhiimmaaf maa irratti hin fuunin jedha bar akkana kana yoo irra fuudhan bar shari'aa wallaahi yuuzar isin jala jiraatu roontu si haa fuudhu isin jette si abaaraatti. Makanan biru yang kau ada di sini apa artu harga gubat, si Mairat di future. Ukasinya dah Amna arrajali kawamu la nisa insuni hojjanne jechuudha si gadi. Bakka si Mairat di furu. Ani osoo isii waliin roomaantikii takka waan takka si'ii daladdu guyyaa takka hin argin habibi anni nama roomaantikii barbaadan jaarsa lafarra na jiraacha osoo hin taane jaarsa oonlaayinii kanarratti roomaantikii kanan kiisingii kana wal arraaf nu fedhaan. Ani zaalfa dhagaa akkas. Kalli walli gaas jireenya lafarraa yoo barbaachisaa ta'e galgala jechuudha haayilaandii kana wal darbataa bullee ganama jechuudha. TikTok idhaaf viidiyoo gubbatti ol baasee jechuudha. Addunyaan jireenya kana onlaayinii kana argitee gubachuu qabdi. Hin barbaadu. Kamanni keessi qabbanaan qabne maal isin gora onlaayinii irratti? Rakkoon qabu garagara firaashii alga isiin anillee achirraa siqee anillee achirraa siqee bulla. Gizee onlaayinii irraa amma walitti siqna. Amma akkasiin argatta reeti. Akkamii? Ka onlaayinii ay rabbi ka online itu kalafat le sibashan na surabhi se ayun danda mala manu anno ani jechuun kalafa anmalal kalafa na bashan nan siiso egale ka online ran dhabu gisi margamete argamu kalafa ra rakkoon qabu ka online kana wayya hay ka online kuna bibi diname kasirraa hin hafe samal taate ati ka dhaabbata qabu wayii ilaalla dhugaa. Apa mali? Kajimi xiqqoo kakkatee gizee suuraan bahuuf gizee viidiyoo deemu yeroo dekkaraa kan mubaaraksan fuutee hin ta'u wallaani. Abi bimmaa kun mubaarakii bar mubaaraka maal bar usman mubaarakii heerumteeti jireenya lachuu jiraatta gaafa mubaarakii heerumtee jireenya bara baraa jiraatta laal in eebbifamte. Ka ollaan illee ni jiraatta ka lafarraa illee ni jiraatta jireenya mubaarakii heerumte. Yoo mubaarakii heerumte. Kana yoo argatte. Kaka kan keetii kun maraati. Onlaayinitti sin arginu lafatti sin arginu tasaqayyaani marsi ol tasaqayyaani. Akkam ta'uu qaba re'aadha faatee na gorsime
hiriyoota kiyya Mee keessa deebisi duubatti waan amma qixaati jechuudha akkuma kalee sareeddii san harka akkana wal keessa galchaati fuula kana walii dhiqisaati daqiiqa shaniif mee ni ilaalla ka'imee mokkori. mee xiqqoo na gorsi kaadura hiriyoota kiyya keessa duubatti hafee bara akka godhuu qabu na gorsi Nama waamu gaddisiisaa jira bara haftee duubatti nama hunda keessa haftee duubatti. dhugaa jette dhugaa jette Makiinaa ni qabda. Si'ii takka makiinaa keessatti fideetiin quba harkatti direetiin wanna yeroo hin argine. Kaameramaan yoo dhabda wallaa anuu isin kaasa. eessa fuudhe makiinaa ofuu beekaa bajaajiin deemna kara Makiina gaas laalama makiinaa ni qaba makiinaan isaa kun lafa teetti. Namni makiinama keessatti illee bar fideetiin lukuma tana illee sarbaa kana jechuudha akka jechuudha qeensa kana qalamitti dibee walirra kaayeetu mana akkanumatti illee waa wanna jedheetiin jedhe sunillee takka takkara jirti. Keekima birrii shanii kanallee muraniitiin bakka hin jiraa miti. Bakka lafarra jirti. Asii achi deemtee kun bakka itti namni amma roomaantikii dalagu san. ililli sadi kenna ummanni miira keessa gale awuzu billahi kenni ililli nagorsi hin fudha gorsa Jaartiin laali maal jedhan dhageeffadhu laali. Jaarsi qoraasuma jaartii fi jedhama. eshi Galee jaarti na tamtee sana. hin qoraa Yaa kushiinaa irraa gara kilaasii irraa gara kushiinaa malee waan biraa hin beekne tana jechuudha. Fiqirii shattasiisuu qabda ati. Dammassuu qabdaa jechuudha. Maal obboleessa kiyya maan taate rabbi adii kunoo dargaggeessa gisee silaalan shabalaa kana dhaabattu bareedda deemtu bareedda. Suuraa irra bareedda. Jaarti tanteetiin mudhii qabdi. Maal rakkoo qabame? uffata bitadhu dhaqee Uffata waggaadhaan fikiriin isaanii jechuudha. Waggaadhaan fikiriin isaanii itti fuufa jechuudha. Nuti yoom fooqii barbaanne dhiirarraa yoom mana barbaanne isinirraa. Yaa rabbii kiyyaatti dhaloota kana keessa warra dhalachuun qabu ture bara. An dhaloota kana ati iddoo dhalatuu qabda ture bara kurraasni uf jedhanii jaarsa jala seenanii madab irratti yonnoo jaansa walaa yeroo sun dhalachuu qaba. Maa warra yeroo saniitu wayyaa warra jaarsi galgala jaartii jala bulee ganama gisee dugda garagalee birdilimsii uffatu. Isa wayyaa bara. Sunitti cittee jechuudha. Jaarsillee jaartii saalfata jaartiin jaarsa saalfatti. Kaammaa taqaa tarreeba. warra dunuunfatee walii kennu Isa wayyaa wallaahi. Isa wayyaa. Kaammaa kana eessaan gatteenna. Yaa rabbi kiyya kam akkamiiti laata? Kiyya kam akkamiiti? keetaan jimaa akka Maal rabbi jedhee asli? akkasuma anuma fakkaata maal akkana jedhatiin jedhe taljima akkanaati bilbila kaasiitiin jetti Ka bilbili yaada garaa ofii na himachuudhaaf gubatte miskiintitti. himaa ture sagalee isii ol kaasee otiin dawwal Wallahi. No. Kolas inshallah nasore sawa hundaris. Ya wallahi. Igo dari nam chat agula mana keessa qabatte teetta. iPhone 17 mo. Wallahi ana illee osoo gaafateen أبشر والله على سيناتي والله إن شاء الله والله إني أرقدت أبشر بعد كم كنت قاعد تنجت سر الدم يا دقاي وارد تنجت أبوف تيم كالكال أوكي إيش والله ماني مرتوك بتأبو لا بريسا إلي نرجعني ciao